ni beekama naannoo baadiyyaatti waan gamaa gamanaa qabanii deemaniin jechuudha. Namni tokko qoftiin qabeen deemu gamanaan. Haati manaatis akka haadha manaatti gahee isiidha. Qaawni gama kiyyaan hin dhufin jettee bahuu qabdi. Abbaan manaatis gama isaatiin qaawni gama kiyyaan hin dhufin jee cufuu qaba jechuudha. Yeroo hunda akkamittiin haadha mana kiyyaa haadha ilmaan kiyyaa gammachiisa jee jiraachuu qaba. Isiinis abbaa mana kiyyaa akkamittiin gammachiisa jettee jiraachuu qabdi. Maal walirraa barbaaduumi? Fedhii tiyya naa guuti. Maaliif nan gammachiisne jee fedhii isaa inni isiirraa barbaadu osoo hin ta'in akkamittiin isii gammachiisaaf jiraachuu, isiinis akkamittiin isa gammachiisaaf. Namni kuni ifiifuu jechuudha. Maal hin ta'u jechuudha. Hanga silaa gammachuu sanirraa barbaadu nama sanirraa. Namni nama saniin gammachiisu jiru namni san na gammachiisuu jee irraa hin eeggatu. Yoo gammadee osoo atin eeyne jechuudha. Rooba silaa si barbaachisu rabbiin sii roobee. Yoo niifi bifa kanaan ka deemnu taate shari'aan kana keeyseeti maal jaan waan ifiin jaalattu namaan jaalatu jaan. Namni si tajaajilee si kaddamee si gammachiisuu ni feetaami atilleen akkasitti hawwii gizee hunda. Maal qofaa miti namni qoftiin si gammachiisuu hawwine atilleen gammachiisuu hawwi. Namni hundinuu sadarkaa keessa jirutti ijoolleen akka ijoolleetti guddaan akka guddaatti namuu gahee isaa bahuudha. Shari'aan wanni jettu kullukum raa'ii jettee bare hundi keessan tiisiteedha. Dura dursu ati maal tiisita? Qalbii teetirraa kaastee qaama keetiin mana kee keessatti firootan keetii wajjin warra dura si dhiyaatu kana hundaa wajjin namni hundinuu tiisitummaa isaa san gahee bahuu qaba. Eegas yoo haadhaa wajjin obboleeyyanii wajjin ilmaanii wajjin haadha manaatii wajjin tiisitummaa kee akka gaaritti yoo niifi baate waan gaarii isaaniif hawwuun waan hamtuu isaaniif jibbuun hamma dandeettii teetitti sanirratti illee iftiisitee isaanillee tiisuudhaan eega kana baate gara mittichi dabarra gara ollaadhaattichi dabarti. Ollaanoo ollaa keetiif waan maal jaan hadiisa biraa keessatti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam tiisitummaa keessatti hin amanu jaan tokkoon keessan hamma waan ifiin jaalattan ollaa keessan hin jaalattanitti. Ollaadhaan waan ifiin hawwitu san hawwet shari'aan. Ollaa keetiinis waan hamtuu akkasitti hin dhufne ni feeta. Ollaa keetiifis hin fadhin waan hamtuun akka itti dhuftu hin fadhiniif. Jibbiif jaa ollaa keetiif. Ollaan kee ati akka rakkoon sitti hin dhufne feeta. Isaanis akka rakkoon itti hin dhufne fedhuufii qabda. Akkas jechuun beeki. Nafaqaa ollaa sirra jira ollaa kee tajaajila isaaniitiif dirqama halkanii guyyaa akka mana keetii dhaabbachuu osoo hin tahin keessa kee hamma dandeettii teetiitti yoo ati nama akkas danda'u taate godhuu qabda sanumaa'u yoo hin dandeenyees keessa keetirraa haa argamtu ollaa keetiif waan gaarii yaaduun haa argamtu. Maal jaan ollaadhaa wajjin wal qabatee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam qaala laa yu'min jaan wallaahi laa yu'min hin amanu jaan. Namni ollaan isaa irraa ifin amanne hin amanu jaan. Kan gizee hundaa sharru masaa sodaatan. Asiin wasanna dabra. Asiin jechaan akkanna tuqa. Ilmaan narraa tuqa. Mana narraa tuqa. Hoggu takka illee kan ollaan isa biratti ifin amanne namni kuni guutuu imaanaa hin qabu. Ollaadhaaf gaarii ta'uu jechuudha. Ollaadhaaf hamma dandeessutti isaan hamtuullee yoo niif qabaatan ati hamtuu hin qabaatiniif hamma dandeessutti gaarii yaaduu fi ollummaa saniif. Ollaan haga walirraa qaba. Hatta sahabaanuu maal jaan dhiiroo isa wal dhaalchisuu deema. Dhiiroo akkuma namni maatiin jechuudha haadhaa fi abbaan ilmaaniin warraan wal dhaalan dhiiroo ollaanuu nama dhaalaa jaanii hamma yaadnu takkatti ta'e. Saniif ollaadhaanis gizee hunda khayr. Namni jechuudha ollaa miidhu gizee hunda ollaa miidhu umriin dheeratu rabbiin bakka sanii ni fufaa'u jechuudha isuma sanu. Namni ollaa yeroo hedduu miidhu jechuudha. Saniif ollaaf gaarii ta'uun barbaachisaadha. Irra dabruu fi waan takka takka. Waan takka irra dabruu fi hamma dandeessutti akkas ta'e jechuun ollaan asii miidhu jechuu miti. Hoggaanii fi namni yayyii ta'uu garte hoolaan ta'inii si nyaatanii jaan hoolaa ta'e jechuu min beek hoolaa ta'iti ollaadhaa haasi nyaatanii jechuu miti addaan billiiti si baafatanii hoolaa ta'e jechuun yayyii ittiin ta'in jechuma yoo ollaa kee hoolaa ta'uu garte ati maal ittiin ta'inii yayyii ittiin ta'inii hin nyaatinii nama firraa deebisuu hin dandeenye. Maal tahii dallee godhii fi akkuma ati firraa waa deebistutti roollee hamma dandeessitti irraa dhorke jechuudha malee ollaa keetiif hoolaa ta'e haasi nyaatanii jechuu miti. Ammoo ati isaan yoonii fi yayyii ta'uu garte hoolaa duratti hin tahin yoo isaan ammoo hoolaa ta'uu garte maal ittiin tahini yayyii taatee nyaatinii waan miidhaadhaa isaanirraan hin geessisiinii jetti shari'aan.
wanni barbaadamu sani malee ollaadha haa namiidhu jettee miidhaa nama takka nama miidhaaf deemu miidhaa saniif karaa banuufiin dogoggora duraanumaa'u maaliifi miidhaa saniif karaa banuufiin akka inni miidhaa san inninis zaalima ta'uu goote jechuudha saniifi zaalima hamma dandeessutti zulmii san karaa itti cufta yoo zaalima ta'uu garte zaalima san zulmii isaa san karaa itti cufta akka inni zulmii isaa san hin geenye yoo zaalima ta'e inninis miidhamee jira akhiratti gaafatamuun isaatiis hin oolamtu asitti illee rabbiin irrumaa kafala yoo turtellee jechuudha namni nama zallame nama zallamu nama miidhu asittis rabbiin irrumaa kafala yoo ammoo asitti irraa kafaluu baatte achitti hin ba'u jala saniif hammas takka yaadanii sahabaan maal jechuu turan yeroo takka Abdul Muttalib akaakoo ergamaa rabbiiti abaluutis akkanatti abaluu zallame guyyaa akkanaa rabbiin irraa kafale jeen abaluu to jaanin guyyaa akkanaa rabbiin irraa kafale jaanin abaluu to jaan guyyaa akkanaa rabbiin irraa kafale bas osoo ergamaa rabbiin argamini abaluu to jaanin guyyaa akkanaa irraa kafale jeen osoo joot abaluu faa irraan kafalamne ni du'anii jeen ahaa jee laal gaafatan islaamummaan ittiin dhufeni eega akkas taate je eega du'an boodaan iddoon takka jiraachuun isiidhaa hin oolamtu je bikki namni itti zallamame zulmii isaa san itti kafalamtuuf yoo asirratti hin kafalamaniif jechuudha saniif zulmii rabbiin hin dhiisu jechuudha re'ee gaafa qabduu re'een gaafa hin qabne yoo niif himiite gaafa siitti godhee kafalaaf hin jenne shari'aan teenya saniinuu dhufte jechuudha mal aqlii qabaachurraa laal warri duratti san aqlii qabaachurraa akhiraa itti dhaqqaban aqlii isaaniitiin akhiraan ni jirti gandi galanni nama hundaafuu itti galfamu saniif hamma dandeessutti nama hin zallamin jaa zallamamaa ta'e malee hin zallaminati ammoo zaalimaasi maal hin godhiniif zaalimni akkasi zallamuuf maal hin godhin karaa hin baniniif hamma dandeessutti yoo karaa banteef maaliif itti cufuu qabda yayyii ilkee baafattee deemtu yoo hoolaa duratti taate nyaadhamtee atis maal goote yayyummaa saniif karaa hin baniniif hamma dandeessutti kalloo yayyiillee uffattu maal ta'ii dura dhaabbadhu yayyii taatee dura dhaabbachuu qabda garuu yoo niifi hoolaa agarte yayyii ittiin ta'ini ati wanni shari'aan jettu yayyii ittiin ta'ini yayyiidhaas hoolaa duratti hin ta'ini ati shari'aan saniif wanni guddaan itti gaafatamummaadhaa wajjin wal qabatee itti gaafatamummaan namni ollaadhaa wajjin qabu ollaa keetiif maal hin tahini yayyiitti hin tahin hin miidhini ati miidhaa hogguma takka illee akkuma ifiin miidhaa jibbitutti isaaniifis miidhaa jibbi akkuma ifiin khayrii jaalattutti isaaniinis jaaladhu miskiinummaadha waa hundaa irraa deebisuu taatus ollaafis hawwuun tun sifaa muuminaati jechuudha laa yu'minu je iimaana guutuun nama ollaafis waan gaarii ifiin fadhu isaaniinis fadhu jechuudha namummaa hundaanuu fadhu ta'uudha eega ollaa irraa achi baanee kuni namni kuni dura dursoo if bulcha eegasii mana bulcha eegasii ollaadhaa wajjin bulcha ollumaa bara eegas boodaan qaxanaa ta'a abbaa qaxanaa ta'a jechuudha ati yoo hoggaanii fi namni lamaa fi sadii bulchi yoo taate itti gaafatamummaan ati qabdu taakkame jechuudha isaan saniif waan gaarii hawwu waan hamtuu isaaniin jibbu jechuudha saniif tiisiteen maal gooti namni reejiisu ati osoo jettuuti maatii tee keeysaa achi baatee abbaa maal taata wirtuu taata abbaa qaxanaa taata abbaa wirtuu taata san keeysatti osoo jettuu maal taate jechuudha maatuma sanirraayi guddachaa deemte jechuudha itti gaafatamummaan osoo guddattuuti abbaa qaxanaa abbaa gandaa abbaa araddaa akkasuma deemte guddachaa jechuudha kan biyya naannoodhaa biyya addunyaadhaa akkasitti kun hundinuu itti gaafatamummaa keessatti maal ta'uu qaba akka namni re'ee eegu re'ee waan namaarraa eegu re'ee san ammaas bineensarraa eegu re'ee san bakka margaa bareedduu tiisu akkasuma re'ee san walirraa eegu akkasitti tiisuudha qabaa jette shari'aan tiisitee wannummaan jetteefu raa'i jechuun tiisitee jechuudha re'een ni tiifamtiimi re'ee namni tiisu waan namaarraa eegaa waan namaatiin maasiisi waan hamtuudha bineensa re'ee sanirraa eegaa re'uma sanirru walirraa eegaa re'uma sanuu bakka margaa bareedduudhaan tiisa tiisitummaa akkasiisa bahuu qaba namni hundinuu jechuudha yoo ati mana kee keessatti taatus eega mana keessaa baate gandatti abbaa qaxanaa yoo taates tiisitummaa akkasiisan itti gaafatama bahuu qabda jechuudha waan ifiin feetu isaan saniin hafu yoo ol guddatte
eega ol guddattee abbaa gandaa taate abbaa raddaa taate kana hunda keessattuu namni tokkoon keenya keessaan ba'u jechuudha. Lubbuu teenyarraa eegallee tiisitummaan jalaa hanga gubbaan nam tokko jalaa hin baanu waan gaarii waliif hawwu sababaa kanaaf sahabaan kana walii dhaamuu turan shari'aan teenyaas kanaan dhufte maal jaaniin Umar ibnu Khattaab addunyaa tana takka afuraffaa nama bulchu isa bira dhaqaniiti maal jechuuni turan yaa Umar jaaniin muslima hundaafu namummaadhaaf jaaladhu jaaniin waan ifiin jaalattu tan maatii teetiin jaaladhu isaan hundaan jaaladhu jaaniin waan maatii teetiin ifiin jibbitu ta maatii teetiin jibbitu isaan hundaaf jibbi isaan hundinuu re'eteetii tiisii akka bareedattiisi maal bineensarraa tiisi re'uma sanii walirraa tiisi waan namaarraayis tiisi waan gaariidhaan tiisi warra akkasitti lubbuu ifiirraa ka'ee maatiidhaan ollaadhaan gandaan jalaa hanga gubbaatti waan gaariidhaan iftiisu rabbi haa godhu walillee tiisu rabbi haa godhu yoo namni hundinuu yoo nuti hundinuu namu quba namallaachuu osoo hin ta'in if keessa deebinee quba haa fillaannu abaluun nan tiisin hin jedhu ati yoo tiisitee lubbuu teessisitee awwaaniin tiisuun qabu lubbuu mateetu tiisitee dura durso ijatee tiisitee gurra kee tiisitee garaa kee tiisitee harka kee tiisitee wasana namaatiifi haka namatti harka laachuufi ija hamtuun nama laaluufi gurraan waan hin taane dhageeffachuuf arrabaan nama walitti jiruufi faradaarraa kanarraa tiisitee dura tiisitummaa keenya san namuu quba fitti haalaannu eegas boodaan tiisitee abaluutun tiisin jennee nama quba laachuu osoo hin ta'in fi quba laachuu jechuudha. Waa jijjiiruu wanni ta'u yoo nuti lubbuu teenya jijjiirree waan biraallee jijjiiramte osoonii fi yoonii fi rakkoon nu bira jiraatte bakka biraatis ni jirti akkuma namichi jechuudha gizee hundaa'u gabbaatee jechuudha jaartiin ollaasii gallaaltee meeshaa warra ganda ollaa keenyaa kun wasa kanuma itti guyyuu wasa qulqullina eeggatanii ollaan keenya kun badaadha itti gizee hojjetti guyyuu akkasumatti guyyaa kaan dhufee jaartee mana maa'u xarage jechuudha daawwitiin gallaaltee akkas jetti hoggaa daawwitii xaragu alla ollaan keenya wallee waan nuti yennuun san dhageeti daawwitii maal godhatanii daawwitii xaraga maali meeshaa isaanii tolfatanii jetten bar akkasii mijeem wasaqni duraanuu mana kee daawwitii teeti daawwitiin xaragamnaani meeshaan ollaa duraanis qulqullumaa daawwitii siitu maaliif ture jechuudha daawwitii sii wasaquma saniisiin eessan laaluu turte eenyurra laaluu turte ollaarra laaluu turte jechuudha eegana daawwitiin sii xaragamnaanoo saniif namuu namarratti waa achi laaluu osoo hin ta'in if keessa deebinee ifirratti haa laallu hoggaanii fi ifiis komachuu gizee hunda eeysaan jiraan namummaa keetiin maal godhu jirta namni hundinuu itti gaafatamummaa ergamaan rabbi gubbaa kaa'ee jira itti gaafatamummaa keetiin lubbuu teessitee qalbii teessitee ijatii teessitee saniif efii daddabanii rabbiin sakkaban jaallatu hallayyaara deddeemanii jinni na darbeen hin taatu namuu akka namaatti itti gaafatamummaa keenya eega baanee kanamaallee qeequu dandeessa namni ifiifuu itti gaafatamummaa isaa san bikkaan hin gahin kabiraa qeeqamu kasaasan sirreeffatee wanni silaa tahuu qabu wanni nu hundarraa barbaachisu jalaa hanga gubbaatti akka janne sanitti akka namni re'ee isaa tiisutti waan hamtuu nama isa jala jiru sanirraa jechuudha nama itti gaafatamummaa qabdu lubbuu teetirraa kaastee waan hamtuurraa tiisuu waan namaarraa tiisuu namatti hin dabrin walirraa tiisuu eega simmaas bineensa biraarraa tiisuu waan gaariidhaan tiisuu ifiis hin miidhin namaas hin miidhin shari'aan maal jette laa darara walaa diraara niis hin miidhin niis hin miidhamin jette jechuudha nis namni ati hoolaa ta'e haasi nyaataniis hin jettu shari'aan eega simmaas yayyii ta'e namaas nyaadhu hin jettu yoo hoolaan ta'e yayyii ta'e humna qabaatteetis nama miidhin jette humna yoo dhabdees miidhamuu keetis shari'aan een jettu jechuudha saniif warra itti gaafatamummaa shari'aadhaa kana fudhatee kanaan miidhagu rabbi nu haa godhu bakki dhabamtees wanni nu keessaa dhabame itti gaafatamummaa kana jalaa hanga gubbaatti yoo fudhannee namni hundinuu kallattii jirruun irra daleeyne hundi keenya wanni hundinuu ifiifuu karaa qabachaa deemte jechuudha ilmi namaa silaa wanni ta'eef wayii tiisa jechuudha re'ee faa tiisa malee maalii miti ilmi namaa silaa tiifamuu hin qabu garuu amma maali tiifamu jiru re'eerrallee kan tiifamu jiru ilma namaati jechuudha kan miidhaan adda addaallee irraa dhuftu kan waa hundarraa'u hamaa ta'ees isuma kan yoo tolees ilma namaati yoo badees ilma namaati jechuudha سنيف ورا إفيس تيسو خوال اللي تيسو ربنا أغدو شينا دنيا آخرة جل ربنا أباسو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم